Akkam jirtu daawwattoota hojii misii miidiyaa kun qophii galata barsiisatii. Qophii galata barsiisaa keenyaadhaatiin immoo as istiidiyootti keessummaa tokko afeerra dhiitii jira. Qophii sun kasii waliin turu Allalisaa Dabbabaati. Gama ogeessaa kaameraatiin Osmaan Andaargeen waliin jira. Isin hanga xumura qophii keenyatti waliin turan afeerraa keenya. Ayyee yeroo kee qaalirraa nuuf kennitee as istiidiyootti waan nuuf argamteef maqaa daawwattoota hojii misiitiin galatoomaa ulfaadhu siin jedha. Ulfaadhaa isinis waan naaf hirtaniif galatoomaa. Tole egaa qophii galata barsiisaatiin namni kamiyyuu oolmaa barsiisaan isaaf waliin ni yaadata. Barsiisaa isaa ni galateeffata. Hojii misiinis sagantaa kana egaa bocee qophii galata barsiisaa jedhee lafa kaa'etii jira. Mee sanatti gara sagantaa keenyatti otoo hin seeniin taasisaan eenyudha? Ulfaadhu hunda dura sagantaa miidhagaa akka kana qopheessuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha akka miidiyaatti. Taasisaa Nugusee Galaaniin jedhama. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Bancuu Qaalaatittiin dhaladhee guddadhe. Jireenya isaa keessatti namni barsiisaa ofii hin galateeffanne hin jiru. Atis akka barsiisaa kee galateeffattu keessaa nama tokko jedhee tanan egaa si abdadha. Mee milkaa'insa kee har'aatiif gumaachi barsiisaa fi si gidduu jiru akkamiin ilaaltati? Ani gaafan tokko jedhee mana barnootaa seenurraa kutaa tokko mana barnootaa seenurraa hariiroon ani barsiisaa waliin qabu hariiroo abbaa fi ilmaati ture akka barsiisaa fi barataa hin turre dhugaa dubbachuuf ani yeroos amma kutaa tokko yeroon seenu barsiisaan waan dhalatu faanatti hin fakkaatu ture jechuun yookiin waan waaqarraa faa gadi bu'uu wayinatti fakkaataa ture barsiisaa akka malee jaaladha akka malee kabaja kutaa tokko gaafurii barsiisuma wanni nuyi ta'uu barbaadnu irra guddaani profeshinii guddaan nuyi toora sanitti arginu barsiisaadha waan ta'eef ammoo ogummaan barsiisummaa ogummaa kabajamaadha namni hedduun baratee nama ta'e profeshinii garaagaraa qabatu hunduu bu'uurri isaa barsiisaadha. Anis barsiisota hedduu kan amalaan amma qabu kana hedduu akka gaariitti na bocan kan beekumsa ofii isaaniitti qaban natti hin qusanne kan akka abbaatitti akka haadhatitti ta'anii na barsiisan hedduu of duubaa qaba. Ani narra jiru kun bu'aa barsiisatti jechuudha. Gumaachi isaan siif oolan waan guddaadha jechuudha. Akka malee. Atiyyuu bu'aa isaaniiti kun immoo gumaacha barsiisati. Gama biraatiin sadarkaa barnoota kee gara gadii ka'ee hanga hammarra jirtu irratti hariiroon sii fi barsiisaa gidduu ture maal fakkaata? Hariiroon naaf barsiisaa jidduu ture hariiroo maatiiti. Elementarii yeroon ture barsiisonni maatii kiyya waliinis akka ijoollee isaaniitti dhufanii maatii keenya biraa buna dhuguu ana waliinis kun isaanii akka obboleessa isaaniitti ittiin ilaalu kun isaanii akka abbaa kiyyatti ittiin ilaalu ana akka ilma isaaniitti ittiin ilaalaa turanii. Hariiroo maatummaa ni jira jechuudha. Hariiroo sana qabaachuu kee barsiisota sana waliin qabaachuu keetiin bu'aa isaa argatte maaltu sitti dhagahamaa ture? Dhugaa dubbachuuf amma yoo barsiisan maatii kee waliin yoo maatii ta'u akka barbaadde amala addaa argisiisuu hin dandeessu dirqamteetuma disippiliin taateetuma jiraatta akka carraatitti waan siin gallifaa hiree gaafachuu barsiisaa biraa argatta laayif ekspiriyaansii hedduu sii qoodu barsiisonni ammoo barsiisonni sadarkaa elementarii faa jiran hedduun isaanii achuma mana barnoota keessa waan jiraataniif baadiyyaa keessatti deemee faa nama isaan bira faa bulaa ture barsiisota bira jechuudha. Barsiisota kee bira? Yaa. Hariiroon humtate waliin qabdu yoo hanga isaan bira buluu bira ga'e jechuudha. Eeyyee. Barsiisaa kee bira bultee barsiisaa kee waliin akkasitti taatu wanta yeroo sana itti yaadattu maal fa'aa hojjetaa turte? Wanni guyyuu hin daganne waan barsiisaan tokko faa wanneen akka malee enjoy na godhu aksentii loqoda Oromoo godinoota biraa yoo haasa'u aksentii Harargee akka malee jaaladha. Mi'aa wayiiti aksentiin sun hinna. Barsiisaan tokko aksentii sanaan natti haasa'a loqoda Harargee sana natti haasa'a akka malee na kolfisiisa yoo inni loqoda sana natti haasa'u plus laayifii kolleejiitti faa qabaachaa turan sheernaa godhaa turan yuunivarsiitiitti faa qabaachaa turan sheernaa godhaa turanii an achumarraa yuunivarsiitii seeneera jechuudha isaanuma biratti yaadumarraa argatte. Mee fakkeenyaaf amma sadarkaa elementarii faa gaafatan sadarkaa gara dakaa sanatti paayileetiin kun yoo asiin darbite paayileetiin ta'a kan jiru hin dhabamu doktora afaan taa'ee namnaa'u. Ati immoo jireenya kee keessa sanatti yookaan sadarkaa barnoota kee sana keessatti yeroo sana maal ta'uu hawwaa turte? Gaazexeessaan ta'a jechaan ture. Gaazexeessaa jechuun gaazexeessaa isa raadiyoo keessaa haasa'uudha kan nu beeknu. Televezyiinii ijoolleen baadiyyaa daftee hin argitu. Nama raadiyoo keessaa haasa'u ta'a jechaan ture kutaa tokko yoon baradhu. Yeroo muraasa booda immoo naachuraalii kana gara injinaringii kana fa'aa barbaadaa ture. Hawwiin kee baay'eedha. Akka malee waan hawwaa turteef immoo waan ittiin xumurte xiqqoo waladda ta'e. Amma mee maalirra jirta? Maalirra jira taa'isaan jennu? Bara
2017 ture kan inni 6 kiloodha graduate kan godhe seerani. Cumaan master city fufee amma barnoota master city barachaa jira. Cinaatti immoo gaa fiiguun hin dhabamtu. Akkasittiin jira jechuudha. Kitaaballee akka barreessite argeen ture. Akkasuma immoo beekulli peejii keetis taayisaa Galaanidha. Kitaabichi kitaaba seeraa hin turre, kitaaba siyaasaati, kitaaba saayikooloojiiti, kitaaba biizinesiiti. Kitaaba multidimensional ta'edha. International bestselleridha kitaabichi. Robert Greene jedhama barreessaa kitaabicha 48 Laws of Power jedhee kan inni barreesse. Ani immoo kitaabicha irra deddeebiidhaan dubbisee yoo gara afaan Oromootitti dhufee inuma fayyada malee miidhu jedheen kitaabicha gara afaan Oromootitti fide. Peejini Facebook kiyyaa Taasisaa Galaan jedha. An Taasisaa Nugusee Galaani. Gosti kiyya immoo warra Galaani. Saniif gosa Galaan keessaa hin beeku akaakayyuun kiyyas Galaani. Kanaaf naa beekaa gosti kiyyallee maqaan kiyyallee achi keessaa. Akkasi. Yeroo darbe yookaan tibba darbe kennaa wayii kennitee turte. Kennaa sana kennuuf mee maaltu si kakaasee ergama immoo kennaa sana kennitee asii maaltu sitti dhaga'ame? Kennaa sana barsiistuun kennee fi barsiistuu kutaa lamatti na barsiistee turte. Barsiistuu Alamdees Zallaqaa jedhamti. Barsiistuu akka malee na jaalladhu akka haadhaatti ani ilaalaa ture. Yeroon kutaa lama baradhu arfaasaa keessa roobni wayii rooba. Gara mana barnootaa deemaa ture. Ganama immoo ture barnoonni keenya waaree dura jechuudha. Roobni roobee galaanni akka malee guutee ture. Amma ijoolleen baadiyyaatuun yoo laga ceetu bishaan guutare yoo ta'e bishaan daakuun gaa salphuma ijoollee baadiyyaa biratti. Namoonni horii eeggatu iyyuu daakaa yaa galaanni akka malee guutee waan tureef dabtara uffata mareetiin mataa irratti dhadhee ture. Baruulee keessa wayyaadhaan fuutee mataatti maree ture. Bal'aadhaan moo lagichi. Yoon qixxee ga'u waan ta'een beeku numaan lixa bishaan keessa. Dabtarris yuunifoormiin kiyyas bishaan maan bade jechuudha. Ceetumaan jechuun daaritti beetumaan yuunifoormicha uffadhee dabtara akkuma inni jiru sanitti qabadhee mana barnootaa deeme jechuudha. Roobaa jira. I think pireedii lammaffaa natti fakkaata. Wayitii lammaffaa natti fakkaata. Yoon dhaqu barsiistuun barsiisaa jirti. Yoon argitu bakka jechuun ani tortoreera dabtarri kiyya badeera roobaatti ture. Mana barnootaa immoo hafuun an guyyaa tokko qofa nafa baay'isee mana barnootaa yeroon elementarii baradhu guyyaa maatiin keenya jigii qaban qofa. Kanaan ala naftu. Abadan. Yoon argitu jechuun rifaatuu fuula ishee gaafa sanaa haga ammaa fuula kiyya. Dariin ansiisnee fuutee mana ishee kaanuma achi keessa jiraatu. Manneen barnootaa keessa jiraatu. Achuma keessa jiraatu waan ta'eef fuutee manatti nagaltee uffata irraa baastee qullaa shaaworii nagalchitee dabtara kiyya naa keessee ijoollee barsiistutti deebitee rafinaan jette shaayii naa danfistee. Aannan rafee dadhabeeras maal waan ta'eef. Inuma raftee manuma barsiiftu? Yaa. Ajaa'ilee akkuma sii jedhu maatiidhaan barsiisotaan maatiidha waan ta'eef rafee barnoota barsiistee xumurtee dhuftee kan isheen eenyu jettee sana booda addaan bannee barsiistuu sanaan. Wanti olman barsiiftuu sun siif goote kennaa kan akka kennitu si kakaase jechuudha. Yaa. Bishaan keessa akkasitti baatee hidhattee gaaf kilaasii hidhattu barsiiftuun immoo fuula rifaatuun gara mana ofii si geessiti. Numaa shaaworii biraa si geessiti. Imagine amma dhiira ta'an amma fiilingii ammaa kanaan jechuun anaa dhiira ijoollee ta'ullee qullaa barsiistuun shaaworii nagalchitee jechuun haadha kan sana gochuu danda'u baay'ee. Wanni akka malee baay'ee hawwaa ture guyyaa tokko inuman galateeffadha jechaan ture. Haga waggaa 16 ture kana. Guyyaa tokko argee barsiiftuu kana inuman galateeffadha jechaan ture. Xiqqattuu guddattu waa wayii sammuu kee keessa bocamee hafeera jechuudha. Dhugaa. Inni gargaarsi. Erga immoo kennaa kana kennite maaltu sitti akkam fiidbaakiin jiru maaltu sitti dhaga'ame? Akka malee hin gammadii. Even akkuma carraate akkasumatti maxxansee ture gaafa sana barsiistuu akkanaa jedhee fuula Facebook kiyyaati irratti. Namoonni hedduun akka malee gammadaa turanii maal hawwii gaarii na hawwaa turan akka argattu naan jedhanii. Barsiistuun akka carraa wanni onlaayinii irra hin jirtu edha. Ani immoo dhimma biraatiif gara Dirreedawaa deemeen ture. Bilbilli wayii naa bilbilan. Dhimma wayiitirran ture yaanii
Bakka maybe jedhee man bilbilicha kaasee tarii. Bilbila ta'uu hin beekin. Eeyyee. Tarii bilbila hojiifaa ta'uu danda'a dhimman kaasee yoon bilbilicha kaasu barsiistuu Alamdashinaa jettee. Namoota baay'eetu immoo dhokatee manatti hafa waan ta'eef toon argadhe barsiisaa yookaan immoo karaa kamiin mee oon barsiisaa koo galateeffadhe naaf gaariidha kan jedhan jiru waan ta'eef mee dhaamsa wayii mee daawwattoota keenyaaf nuuf dhaami akka kee akka ta'aniif. Yaa namni kamiyyuu kan baratee guddatee bakka ta'e wayii kan ga'u waan barsiisan isaa isa barsiisee fi waan amala gaariitti isa qaree fi namiyyuu walumaa barsiisaa dagachuun qabu biyya keenya kanatti barsiisan jiruun inni jiraatu kan hundi keenya iyyuu beeknu mindaan inni manzilee argatu illee hamma kana quubsaa miti namni kamiyyuu bakka kamiyyuu jirtan barsiisota yaadannoo irraa qabdan wayii numa qabdu barsiisota keessan yoo danda'e guyyaa tokko bilbilaatti galateeffadhaa sun barsiisan abbaadha waan ta'eef haadha waan ta'eef obboleettiidha waan ta'eef miira gaariitti itti dhaga'ama yoo xiqqaatti bilbilaatuma galateeffadhaa hin jedhaan warra nu hordofaa jiran. Ayyee galatoomi daawwattoota keenya egaa taasisaan ergaa guddaadha kan inni nuuf dhaame dhugaa dubbachuudhaaf hundumti keenya yoo bu'aa barsiisotaati kanaaf namni kamiyyuu bakka jirtanitti barsiisaa keessan yaadadhaa jenna nutis gama kanaanii mee garuma barsiiftuu irraa otoo hin fagaatin waggaa meeqaa boodadha barsiiftuu kanatti argatte akkasuma immoo akkamiin barbaadde argatte? Turtii waggaa 16 booda ture barsiistuu kan inni barbaadee argadde. Galgaluma tokkoon fuula feesbuukii kiyyaatti irratti maxxanse barsiistuu akkanaa jedhamtu jedhee jechuudha. Maqaa ishee immoo nan yaadadha ture. Barsiistuu Alamnee Zallaqaa jedhamti yoo argitan galateeffachuun barbaada galatoomii jechuudhumaan barbaada jedhee. Akka malee namiyyuu hawwii gaarii na hawwaa ture akkan argadhu. Akka carratee poostiin sun vaayiraal ture. Namni dur react itti godhee vaayiraal bahee ture akka carraa ta'ee bakka hani torbee lama akkas wayii tureen dhimma hojiitiif maxxansee torbee lama tureen dhimma hojiitiif gara Dirree Dawaa deeme akka Dirree Dawaa osoo mani hojii wayiitirra jiru bilbilli haara wayinaa bilbilame barsiistuu Alamdashinaa jette akkama kan miira kamiitu sitti dhaga'ame yoos daqiiqaa tokko oliif cal jedheen yaadaa ture. Miira kaleessa keessa darbee miila kaleessa isaan qaama kee hunda guutuu si dhiqanii si raffisanii akka haadhatti si kunuunsan sanatu sitti dhaga'ame jechuudha yoos. Akka malee jechuun miira yeroo sanatti dhaga'ame si ibsuu hin danda'udha. Yeroo hedduu si barbaadaa ture jedheenii amma karaa biraatiin jira gaafan gara Finfinnee deebi'ee suman argadha jedheenii nagaa walitti ishiidhaan akkamiin argatte lakkoofsa koo jettee yoo sana wayii gaafatte sana keessa deddeemuun barbaanne gammachuun keessa argachuu amanuu hin dandeenye qaaman wal bira geenye bal'inaan naasofna jedheeni bilbila irraa cufadhee dhimma achi qabu xumuradhee gara Finfinnee kan deebi'een bilbilee fi barsiistuu sana wal argine akkan argadhes immoo toora miidiyaa kiyyaa irratti maxxanseen ture waan achi Dirree adeebitee gara Finfinneetti argadhe galatoomii jedheeni. Finfinneetti argatte moo bakka biraatti? Bishooftuu dhufeen argadhe gara Bishooftuutti jijjiiramte ishiin illee barsiisummaa. Aanaadhuma Adaa keessa jirti. Oolmaa haadhummaa ishee akkasitti galateeffadheeni. Miira akkamitti dhaga'ame yeroo sana? Oh my god dhugaa turtii waggaa 16 haga sana hunda na wallaallee ture. Haga maqaa kiyyaa si yaadatte jechuudha ishiin illee barsiiftuun illee. An xiqqaan ture amala akkamii kan qabu kan inni dagadhe faasheen naa himaa ture. Waan ati gochaa turte yeroo yaa anama walaloofam dubbisa ture yeroo sana waloon ture. Mana barumsaa keessatti. Yaa jechuun famasiin ture bakka barnoota keessannaan qabdaa hordoftaa. Amma maqaa masoowwan garaagaraatiin qaba mana barnootaa keessatti nama guddaa naan jedhu xiqqaa tokkoon ture abbaa biyyaa naan jedhu maqaawwan the father of maths faanaan jedhu herreega walitti da'uuf walirraa dhiisuu hin galchu ture. Komentii aanu yoo argee ilaale waan danuu jira komentiin golbisiisan ragaa seebaa jechuudha waan kan argeeranis. Baganii ishee barbaade. Bagan kana hamma boqadhe sammuun kun. Dhugaa. Hayyee gaamee barsiiftuu kee argattee akkasitti dhuunfuun keetiin galateeffatte nullee itti nu dabalanne. Meegaa barsiiftuu kana ammoo haadha nu dhageessiftee barsiiftuu kanarra deebiidhaan karaa hojii misii miidiyaa kanaatiin kan jedhu galateeffattee nu biratti itti nuuf bilbiliitii hordoftoonni keessa immoo haadha gaanii galateeffadhu.
Miira barsiiftuu kana dhageenya. Ayyee homaa rakkoon hin jirtu ole. Hello. Wayya barsiistuu. Naguma akkam? Jirtu akkam isin? Har'a Adaamaan jira. Miidiyaa tokko waliin interview irra jira. Miidiyichi hojii MC jedhama. Sagantaa galata barsiisaa jedhu qaba. Anna anis carraa kanaan immoo akkan barsiisaa galateeffadhuu fi miidiyaan kun naaf feere har'a asitti. Asumaan naa galateeffamuu naa jiraadhu. Ati haadha obboleettiidha. Nama ijoollummaa kiyyarraa namummaa natti argisiisee oolmaa guddaa na biraa qabdu naa jiraadhu naa kabajami naa ulfaadhuun siin jedha. Warri miidiyaatis dubbisuu barbaadu isaanis naa dubbisiini. Ani immoo baay'een si kabajaa baay'een si jaaladhaa. Kana caalaa nama oolmaa kee deebisuu rabbi naa taasisu naa jiraadhu barsiistuu. Ameen ameen barsiistuu. Bakka kana caalu bakka guddaatti immoo eegaa. Ameen hayyee hayyee. Akka jechuun na hanqafanna gochaa jirta waggaatti kutaa galatoomii isaa guddaadha. Amma miti dura yoo si xiqqaayyoo taatee beeka garuu. Yaa ulfaadhu. Baay'ee galatoomii jiraadhu. Hello barsiiftuu. Yeroo akkam jirtu? Nagaa jirtanii? Nagaa galataa waaqayyoo nagaa si nagaadha. Naguma gaazexeessaa Lalisaa Dabbabaa jedhama hojii MC miidiyaa irraa isinii bilbilee. Tole. Asumaan immoo qophii galata barsiisaa jedhu qabna. Kisnaan jedha taasisaan. Taayisaa akkamiin yaadattu akkamiin beektu? Taasisaa gaa mucaa koodha. Yeroo inni reefu qacaramee naannoo dhaloota isaa dhaqu. Mucaa baay'ee xiqqaadha. Mucaa sammuu kiyya keessaan bannee jirame. Nama akkasii nama gameessa nama cimaa akka nama guddaa ta'u nama barsiisaan abdatu keessa eedaluunfaa ta'u barsiisaan kan jedhu jirani. Ijoollee akkasii keessaadha. Taasisaan immoo akka tasaa ta'ee barana gaa waggaa 16 booda na barbaadaa ture miidiyaa irratti na barbaadee na argatee oolmaan oolees kaasee na galateeffate illee yeroo si taasisaan kana naa godha amma kanatti na yaadata jedheen itti akkuma haadhaatti akkuma obboleetti akkuma barsiisutti waa manarraa eegamuu godhee ture. Baay'ee man gammadee bakka maali itti muun danda'u qofa. Miira akkamiitu isinitti dhaga'ame yeroo kennaa kana isin galateeffachuuf kana godhu kana miira maaltu isinitti dhaga'ame mee akka barsiisaa tokkotti? Maal jedheen sitti bakka miira gammachuu boo'ichaa wal mate wayiin jiru. Isumattuu himuun barbaanne ibsachuu hin barbaanne bakka gammachuu koo dhokseen bakka baay'ee keessa kootti Isun waan ani godheef inni na galateeffate osoo hin ta'in inni yaadee waggaa kana hunda sammuu isaa keessa kaa'ee galata barsiisaa akkanatti beekta bara kana ka ijoolleen lafaa dhufan barsiisaadhaaf ilaalchi jiru xiqqoo noodha. Sammuu guddaa akkanaa hamma kana sammuu keessa nama kaawwatanii nama yaadachiisu jechuun guddummaa isaadhaa agarsiisa. Baay'ee man gammadee maatii gammadee firannaa bilbilee fagoodhaa dhiyoodhaa galatoomii kongiraa nama baay'een naan jedhe. Waan akka kanaa mee barataan ofii bu'aan keessan guddanuudha namni kamiyyuu eenyumti keenyayyuu bu'aa keessanii as geenye. Barataan immoo deebi'ee barsiisaa ofii akkasii yaadachuun isaa dhaloota kanaaf yookaan isiniif immoo jajjabina akkamii buusa jettanii yaaddu? Kanaaf kun jireenya kiyya keessatti waan akka gammachuutti waan akka galaatti kaawwadhee akkana godheen darbee kana ta'een ture jedhee jireenya koo keessatti waan hin dubbifadhu naa kaa'ee dhalootaaf immoo warra gara fuuldura barsiisaa ta'aniif warruma ammayyuu barsiisaa jirruuf immoo taasisaan fakkeenya guddaadha jechuudha. Taasisaan barsiisaadhaaf abdiidha. Jechuun ishoo akkana goonee jirraa ofitti hin gaabbinu akka jennu nu taasisa. Dhalootaaf haa gadi jiraniif immoo fakkeenyaa yaadanii gaafa biraa immoo ibantii guddaa irratti isa argee akka haadhaatti dhiyaadhee akka barsiisutti dhiyaadhee waan isa dubbachuu nan barbaada gaafa inni guddate sineen jira lafa guddaatti illee eegaa
Min jalqabaadheen hin jira. Bakka itti eegdan qabdu ammayyuu jechuudha. Gara fuulduraatti immoo bakka guddaatti mul'annaa isin wajjin jedhee namni qabaa waaqayyo nu gargaarennaan. Ayyee barsiiftuu nutis immoo gaafa achirra geessanii isin lachanuu bakka tokkotti karaa hojii misii miidiyaa galata barsiisaa jedhu kanaanii deebinee akka isin argannu abdii guddaa qabnaa yeroo gaarii qabaadhaa nagaan nuuf tura. Ulfaadhaa isinis galatoomaa gaa miidiyaa keessan gamanuma naaniif galateeffachuun barbaada. Ayyee. Kaayyoo yaaduma akkanaayyuu qabaattanii sagantaa akkanaa qopheeffachuu keessaniyyuu isin galateeffachiisa. Ulfaadhaa naaf jiraadhaa isinis galatooma. Ayyee ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Wanta ati dubbatte kana barsiiftuun sirriitti dubbatte ammayyuu iddoo guddaatti akkasii eeganii akkasuma immoo dhaloota kanaaf ergaa isaan dabarsanii namni kamiyyuu nuyi bu'aan keenya doktoras haa ta'u paayileetii haa ta'u everything waan kamuu haa ta'u maddisaa yookaan bu'uurrisaa utubaansaa barsiisaadha waan ta'eef barsiisaa yaadachuu qabudha ergaa isaan dabarsanii ati hoggaman keetiin ergaa maalitti dabalta? Barsiisan beekumsa facaasaa biyyi ammoo beekumsaan ijaaramti. Kanaafuu namni beekumsa facaasu ammoo namni waan ofiisaatii beeku dhaloota boru biyya ijaaru wayii bishaan obaasee kunuunsee guddisu dhugumaan ulfeeffamuu kabajamuu galateeffamuu qaba. Barsiisan galata isaan malu argateera waan isaan malu sana argateera eenyurraa immoo maaltu eegama? Anaaf sirraa maal ta'e itti yaadu? Jiruun barsiisaa irratti hojjetamuu qaba. Haalli jireenya isaanii karaa ta'een imaammataan fooyya'ee mindaan ji'a isaanii sirraa ofii qaba. Haalli jireenya isaanii haala manaa tiraanspoortii waan hedduun isaa wanni yaalamaa jiru amma barsiisaadha mana mijeessuuf yaalamaa jira waan baay'ee bareedaadha. Barsiisonni Finfinnee keessa jiran akkuma atiyyuu argite tiraanspoortii firiidha. Inkaffalan baasiidha. Muuxannoon sun gadi diriiruu qaba. Diriiruu qaba. Naannolee biyya tana keessa jiran hundarrattiyyuu hojiirra ooluu qaba. Odoo danda'ame imaammataan fa'aa fooyya'ee kaffaltiin ji'a isaanii fa'aa yeroo dulloomannitti isaaniin ta'u har'a. Sanuma dabaluufii qaba. Dabaluufii qaba yoo danda'ame immoo waldaawwan garaagaraatiin dursaniitu osuma isaan dargaggummaarra jiran iyyuu bizinesii isaan yoo hojiidhaan ala ta'an jechuun soorama fa'aa yoo ba'an waan ittiin of jiraachisan wayii haalli akkasii fa'aa osoo mijaa'ee fi guddinni iskoolarshippiin kennamuufii qaba barsiisotaa'e. Kanaaf yoo xiqqate galatni barsiisaa dhumuu hin qabu kan beenyisaa dhumuu hin qabu ergaa jechuun illee itti da'u dhumaa fi gaafii kiyya biraatiin mudannoon addaa hordoftoota keenyas ittiin bohaarsa ittee ati yaaddu maaltu jiranii sadarkaa barnoota kee keessatti? Akka carraa ta'e guyyaa tokko guyyaan hundi guutuu miti ree. Carraa argadheen ijoollee walitti qabamanii taphachaa jiran wayii tokko bira sii deema. Isaan wanni eenyudha jedhu saantima olaanii awwaara jala kaa'an dibbii jennaanii dibbii taphachaa jiru. Akka carraa ta'ee baadiyyaatti wanni saantimni irra kaa'amu meeshaan irra kaa'amu jira gorboo jedhama. Achirra immoo maallaqni hin jiraata. Dhabamu jira. Dolchee saantima 10-50 waan ta'e inuma jiraata. Isaanii taphachaa jiran argeen dhaga'ee Hinattellee jechuudha gaafsana. Hatteerta jechuudha. Maaziruma jala. Maaziruma tachi kaatu waan akkasii kana. Awwaara jala kaa'ee isheen asiin deebine achumaan awwaara jala lixxee irraa nyaadha jedhee tan dhagee awwaara jala kaa'ee achumaan cal narraa godhan ishee. Sirraa fudhatan? Narraa nyaatan. San booda bakka wanni hin jirre dhalate maatii keessatti jechuun bakka amala badeera gurbaan kun jedhanii garuu maaziriin faaziriitti na himu dura barsiisatti na himte. Barsiisa si barsiisa. Eeyyee. Sana booda bakka bariisaa yoo mana barnootaa deemu sa'aatii boqonnaati istaafii qabu miti barsiisonni istaafii keessa boqonnaa qabu. Eeyyee. Achi na waamsise barsiisan. Namni amala badee barsiisa tasfaayetu sirreessa bakka. Barataa amala badee. Na taa'inaan jedhee jibuudhaatti godhe. Gorora ilgimseetuma caljeegaa jechuun bitaas natti galu akkuma jetti caaluma jee obsee cinii nadheetamu kaalchoodhaan hudduu keessa nadhitee bayinaan jee bakka uumaan beekna mallee waan hin rukutamteef waa takka balbalarra anaa gahu kuttu deebiinaan jee akka ta'etti cinii nadheetuma deebi'e si'ii lammaffaa qumaarii jedhu si'aa arguu naan jee sin ajjeesaa amma reefu naa galee badiinki dogoggorri kee kuusii dhufe eega guyyaa sanaatti bakka maariin jedhu hin geenye baay'ee.
Taayisaan barnootuma qofa. Barnootuma qofa. Egaa asumaan sadarkaa elementarii irra wajjin irra jirtanis barsiisonni yoo sin rukutan yookaan barsiisonni yoo sin eekamanii faayiduma barataa sanaaf jedhaniiti. Inumaayyuu barsiisota sanatti barataan sun siqee jaalachuu qaba, kabajuu qaba. Namni barsiisaa isa barsiise fakkaata baay'ee wayi. Kanaafuu dhaloonni kun barsiisaa sirrumatti kabajuu qaba, ulfeeffachuu qaba. Dhaloonni barsiisaa hin kabajne biyya isaan kabaju, maatii isaan kabaju. Kanaaf dhaloota abdii qabu, dhaloota biyyi abdattu ta'uudhaaf barsiisaa kabajuun dhimma filannoo hin qabne jechuudha. Sagantaa kanarraa dhaloonnis akka baratan abdii guutuun qaba. Atis immoo ergaa danuu waan gurguddaa sirraa dhageenye sirraa baranne irraa maqaa daawwattoota OGMC'n irra deebi'ee galatooma ulfaadhu siin jedha. Hayyee ulfaadhaa isinis galatoomaayii OGMC'n sagantaa akka kana miidhagaa kana sagantaa akka kanatti barsiisaa kabaju barsiisaa itti galateeffatan qabaachuu keessaniif ulfaadhaayi ulfina guddaan isinii qaba. Daawwattoota OGMC miidiyaa sagantaa keenya qophii galata barsiisatiin waan danuu akka qooddattan umaa shakkii hin qabnu abdii guddaa qabna isinirraayi qophiin keenyarraa kana fakkaataa qophii birootiin immoo namoota biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaatti nuuf tura.